Mescali gahe no bofta Jesus Mescali gahe lubusa sanderbe Mescali gahe Akkam jirtu daawwattoota Finfinnee Integrated Broadcasting kun qophii adda ayyaana masqalaa sababeeffachuun kan isin biraan geenyu keessaa isa tokko. Qophii ayyaana masqalaa sababeeffachuun isin biraan geenyu kanas gamtaanii tajaajiltoota Ortodoksii Tawaahidoo nu affeeruudhaan isaan gidduutti argamne jirra isaan waliin turtii taasisna. Seenaan guyyaa fannoo kana maal of keessaa qaba gara akka amantaa Ortodoksii Tawaahidootti akkasumas ammoo aadaa uummanni Oromoo ayyaana kana yeroo ayyaaneffatu akkaataatti inni ayyaaneffatuu fi gama amantaatiin wal bira qabamee yoo ilaalamu adda addummaa maalii qaba kan jedhu faa kaasuudhaan mariis qabna. Nu hordofaan waliin turaa jenna angaanis jira jalqaba qophii keenya kanaaf ammoo faarfattoonni gamtaa tajaajiltoota Ortodoksii Tawaahidoo nu gidduutti argamu isaan irraa faarfannaa wal affeeraa turtii taasisnaa jalqaba isaanii qophicha nu banu ayyaana gaarii.
gooftaa Yesuus maskalli lubbuu isaan darbe maskalli gahee. Tole daawwattoota keenya ayyaana masqalaatti kan kabajaa jirru gamtaa tajaajiltoota Ortodoksii Tawaahidoo waliinidha kan ayyaanicha kabajataa jirru faarfannaa irraa walitti deebinee jirra amma immoo ayyaanni kun keessumaayyuu guyyaan ayyaana fannoo kun seenaa akkamiiti qaba mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biratti akkasumas dhimmoota garaa garaa wajjin immoo akkamitti wal qabata aadaa Oromoo wajjin akkamitti wal qabata kan jedhu immoo wal duraa duubaan warreen as jiran kun nutti Muusaa waliin turtii taasisnaa mee jalqaba isaa wal barree akkaataa itti ayyaanni kun kabajamu darbeessa ammoo seenaamti dhimma fannoo wajjin wal qabatee yookaan guyyaa fannoo wajjin wal qabatee jiru maal inni kan jedhu dhaggeeffataa isaan irraa barataa turtii taasisna daqiiqaawwan muraasaa fi ammallee nu hordofa guddaan isin galateeffadhaa keessummoota koddoo kanatti na argamu keessanii fi mee ayyaana kana kan kabajaa jirru ayyaanni ayyaana masqalaatii yookaan immoo guyyaa fannooti masqaluma jechuun yookaan immoo ayyaanuma guyyaa fannoo jechuun kun iyyuu maal jechuudha kan jennu gabaabsinee kaanee wal duraa duubaan dhimmicha irratti mari'anna maal jechuudha guyyaa ayyaana fannoo yookaan ayyaana masqalaama jechuun kun maal inni maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen bara 2012 dabarsee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos baga bara 2013 bara qulqulluu Maatiyos isin ga'e jecha maqaan koo Maggaabee Sabahat Luba Abiyyi Zallaqan jedhama. Ayyaanni masqalaa akkuma beekamu mootii ayyaanaati. Barri kun bara haraadha. Bara haraa kana keessatti immoo ayyaana masqalaati kan ayyaaneffachaa jirru. Ayyaanni masqalaa seenaan isaa duubatti fagoo ta'ullee hiikumti isaa fannoo jechuudha masqala jechuun fannoo jechuudha. Fannoon kun akkamitti guyyaa kana ga'ee akkamitti akkatti dubbatame jechuudhaaf dursa gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos balleessaa dhala namaatiif beenyaa baasuudhaaf karaa lafa kanaa dhufuun isaa hin beekama. Sanaan booda fannoo irratti du'uun isaa hin beekama. Fannoo inni irratti fannifame sana namoota dhukkubsatan dhukkuba isaanii wanta fayyiseef warra du'anis du'a isaanii keessaa wanta isaan baaseef rakkina warra irra jirus rakkina isaanii wanta isaan oolcheef inaafadhaan warri Ayihudootaa awwaalanii turan fannoo gooftaan irratti fannifame san jechuudha. Inni suni baroota 300 awwaala keessa ture bahuu fannoo kuni awwaala keessa bahuusaa ayyaana yaadannoo isaati jechuudha. Kanaaf ayyaanichi maqaa isaa wajjin akka inni wal qabate yaadannoo bahu fannoo sanaati kan mul'isu. Tole. Maskalli gahee fannoo gooftaa Yesuus maskalli gahee lubbuu isaan darbe maskalli gahee. Seenaa dhufaatii wal duraa duubaa qaba jedhamee simamaa. Ayyaanicha wajjin walitti hidhatin sindi qabu maalinni seenaan isaa eessaa ka'eeti kan as ga'e. Galatoomadha. Daaqoon Ifaa Uumeen jedhama. Baga ifa fannoo kan bara 2013tiin Waaqayyoon nu gaheen jedha. Innaa ayyaana fannoo yookaan ifa fannoo kana kaasnu bu'uura kan taasifannu dubbii fayyinaati. Dubbiin fayyinaa mooyyuu erga Addaam yakkee gannata iddoo kabajaa sana ba'ee jechuudha. Yookaan immoo waaqummaa Waaqayyoo hawwee Waaqayyo ta'uu barbaadee iddoo kabajaan iddoo ifaa iddoo itti muudama argatee uumamtoota jiran bulchu sanarraatii bu'ee booddee yakka Addaamiif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo abbaa haqaa abbaa murtii qajeelaa waan ta'eef beenyaa kan faluuf jecha gara dachee kanaa dhufee dhalatee akkasumas immoo akka namaa dacheera deddeebi'ee cubburraa kanaaf hundumayyuu raawwatee booddee nuuf jedheetoo tulluu Qaraaniyooti irratti fannifame. Inni kun dhala namaa bittaa seexanaa jala ture, dhala namaa hidhaa seexanaa jala ture sana bilisa baasuudhaaf, hidhaarraa hiikuudhaaf, gammachuudhaan, nageenyaan jaalalaan akka jiraatuuf ture. Innis gatii kan kaffale fannoo irratti fannifameeti. Fannoo sanaan fayyina nuuf kenne jechuudha. Fannoo irratti dhiiga dhangalaaseen, fannoo irratti foon saamureen nu fayyise. Fannoo sana immoo qulqulleessee mallattoo taasisee nuuf kenne. Kanaaf fannoon
mallattoo kiristaanotaati, faajjii bilisummaa dhala namaati jechuudha. Egaan mallattoon kun immoo kan kennameef bara kakuu moofaa keessattis dhalli namaa waaqayyo akka waaqessaniif kan itti gargaaraman miirri namaa dadhabaa waan ta'eef wanta arganii wanta qaqqabanii ittiin waaqayyoon akka waaqeffatan taasifameef kan kennameedha. Meeshaaleen qulqullaa'oo mana kiristaanaa keessa jiran illee isaanumaadha. Fannoo kanatu kan gooftaan dhiiga isaa irratti dhangalaasee fayyina nuuf kenne kana Ayhudoonni immoo dura gooftaan nu fayyisee jira. Amma immoo fannoon inni mallattoo taasisee kiristaanotaaf kenne kuni dhukkubsataa fayyisaa jira. Nama naafa ta'e, nama jaamaa ta'e, nama dhukkuba garaagaraatiin qaban waan fayyisaa jiruuf kiristaanota duraa dhoksuu barbaadan. Kanaaf tulluu Qaraaniyoot irratti awwaalame fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. San booddee akka hin beekamneef cinaa isaatitti lamaan fannifaman wajjiniin fannoon sadi waan awwaalameef bara hanga baraasitti gataan irratti gatamaa ture jechuudha. Seenaan kun hamma bara araaraa 70 gahutti jechuudha. Namoonni Yerusaalem keessa jiraatan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Qaraaniyoo irratti fannifamuu fannoon kun awwaalamuu sirriitti beeku. Achi booddee garuu bara gaggeessaan humna waraanaa Room Israa'el Yerusaalem balleessuudhaaf Xiixoos ilma isaa wajjiniin ka'etti jechuudha. Kiristaanonni waan dheeffanii baqatanii achi gadhiisaniif seenaan kun hamma bara 300 jechuudha. Amma mootichi Qoosxanxiniyoos ka'utti bara dheeraadhaaf dagatamee ture jechuudha. Sababni isaa namoonni naannoo sana jiran seenaa fannoo iddoo itti awwaalame maal akka irratti taasifamaa ture kan beekan waan achirraa baqataniif namni seenaa kana himu hin jiru. Namni iddoo itti awwaalame beekus hin jiru. Haa ta'uti garuu jaarraa afuraffaa yookaan bara 300 booddee jechuudha. Mootichi Qoosxanxiniyoos nama diina isaa ta'e Maksimiyaanos wajjiniin wal lolaa ture. Maksimiyaanos kana mo'achuudhaaf baay'ee dhiphataa baay'ee yaadaa ture. Otoo taa'ee yaaduu samii irratti jechuudha bifa fannootiin arge ifa kan ta'e jechuudha. Sagaleenis immoo maal jedheenii fannoo kana qabattee diina keessi fuuldura jiru ni injifatta jechuun faajjii bilisummaati jechuudha. Asirraa kan hubannu jechuudha. Achi booddee Qoosxanxiniyoos kallattiidhaan gara masara isaa deebi'ee loltoota isaa meeshaalee isaan qabatan hunduma irrattiyyuu bifa fannootiin kaa'ee Maksimiyaanos duulee Maksimiyaanos injifate. Erga Maksimiyaanos injifate booddee haati isaa mootittii Ileenin jechuudha dursitee wareegdee turte. Ilmi isaa amantaa biraa keessa gatii tureef jechuudha. Ilma kiyya kana gara amantaa kiristaanummaatti yoonaaf deebiste jettee wareegaa waan turteef yeroon ennaa ga'u ilmi ishii gara mootittiitti dhufee amantaan kiristaanummaa duraan danqameetoo namni akka hin waaqessine kiristaana ta'anii fuulleetti ba'anii ani kiristaana jechuun bara itti hamaa ture bara 70 booddee jechuudha. Keessattuyyuu bara wareegamaati. Kiristaanonni hedduun kan itti wareegamaa turan jechuudha. Zamana Samaa'itii yookaan immoo bara wareegamtootaa jennee kan yaadannu sun. Sana immoo inni deebisee kiristaanonni jiraachuu akka danda'an labse. Mootonnis kiristaanota ta'uu akka danda'an labse. Inni kiristaana gatii ta'eef jechuudha. Haati isaa jechuudha Ileenin wareega jalqabaa sana yaadatteetu isheen bakka baay'ee deemtee bataskaanota garaagaraa ijaarsisaa dadhabdoota gargaaraa namoota beela'an beela baasaa namoota wal dhaban araarsaa waan turteef gara Yerusaalem deemte. Yerusaalemitti namoota argatteetu fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti akka awwaalame gaafatte. Isaan keessaatii Kiraakoosii fi Aminos namoota jedhaman gaafatte. Bara dheeraa ta'ee jira. Abbootiin keenya ennaa nutti himanii as tulluu Qaraaniyoo kanarratti akka fannifameedha. Kanaan ala hin beeknu jedhanii isheen immoo qochisiisuu jalqabde. Garuu fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos ammas hin argan. Marsaa itti aanutti immoo episkooposii Yerusaalem kan turan Maqaarsiin argatteetu fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos eessa akka ta'e eessatti akka awwaalame gaafatte. Achuma tulluu Qaraaniyoo kanarratti awwaalame. Bara dheeraadhaaf garuu gataan irratti gatamee irratti awwaalamaa waan tureefi dhokateera. Gara kadhannaa galii Waaqayyoon siif mul'isa jedhanii karaa qajeelchan. Achiin subaa eegaltee kadhata taasistee kadhata san booddee immoo ergamaan Waaqayyoo mul'atee fi akka
damaraa kana gubdu yookaan gubaa kana akka gubdu taasisan. Gubaa san booddee aarrii gubaa sanaa iddoo fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos itti awwaalame sanarra qubate. Egaan dhugaan bara baay'eedhaaf awwaalamtee hin haftu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis qaamota adda addaatiin akkuma dararri irra ga'e jechuudha. Qarshiidhaan dabarfamee akka kenname, aangoodhaan akka irratti murteeffame, namoota hin baratiniin akka basaasame, fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo iyyuu dhokfamee hafne akkuma Kiristoos awwaalcha humna isaatiin banii awwaalcha otoo hin baniin akkasumatti ka'e fannoon gooftaa Yesuus Kiristoosis fulbaana 16 erga gubaan gubamee 17 qonni jalqabame bitootessa 10tti fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos argamuu danda'eera. Seenaan argamsa fannoo egaan kanadha. Kana fakkaata. Fannoon kun gammachuudha. Fannoon kun jaalalaa. Fannoon kun araaraa. Fannoon kun quufa. Fannoon kun bilisummaadha kiristaanotaaf. Kanaafidha kiristaanonni kan fannoodhaan dhaadatan ayyaana masqalaatis kan ittiin dhaadatan kanadha jechuudha. Fannoo gooftaa Yesuus masqalli lubbuusaa isaan darbe masqalli dhangala'ee dhiigni isaas masqalli. Meemmoo ayyaanni masqalaa Oromoo biratti immoo ayyaana guddaadha. Ayyaana hanga fedhe miti kan kabajamu. Namni hunduu bakka isaatti ollaa isaatti gamtaadhaan waliin kabaja ayyaana kana. Akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidooti si olaallee namni hawaasni hunduu hordoftoonni amantaa sana bakka tokkotti waliin bahanii ayyaana kana ni ayyaaneffatanii. Gama aadaa Oromootiinis Oromoo wal faana ta'ee xomboraa qabatee daamaraa dhaabee iddoo sanatti dhaqee guba. Walitti dhufeenyi gama amantaadhaan ayyaana kana ayyaaneffachuu fi gama aadaa Oromootiin ayyaanni kun addummaa fi walitti dhufeenya inni qabu maaliin? Maqaan koo Dabbabaa Tasfaayeen jedhama. Akkaataan dhufaatii fannoo sirriitti ibsameera. Hawaasa Oromoo keessattis ayyaanni fannoo hangafa ayyaanotaa jedhamee sirriitti kabajama. Inni kunis amantumarraa yookiin immoo amantaa dhufaatuma isaa kanarraa hawaasni kun fudhatee itti fayyadama yookiin immoo gara aadaatti akka aadaatti fudhatee hawaasni itti fayyadama. Kunis
bacaqii gannaarraa gara birraatti bahuu kana jechuun dukkanarraa gara ifaatti bahuu kan ittiin ibsatu keessaa hawaasni isa tokkodha. Ayyaana qaammee kabajneerra ayyaana dubartootaa yookaan ayyaana shamarranii jedhamuudhaan hawaasa keessatti beekamu. Kun immoo ayyaana dhiiraati. Dhiironni warri ijoolleen dargaggoonni keessattuu baala mukaa gaara keessa bakka adda addaatti waliin ta'anii dargaggoonni muruudhaan isa daamaraa jechuudha. Taabotii jedhamu immoo inni akkana dalga dheeratu jira. Innis taabotiin hin hidhama. Damaraan immoo hin dhaabata. Akkasaniin gaafa 16 galgala walitti ta'uudhaan keessattuu mana tokko keessa maatiin jiraatu abaabilee akaakilee yoo jiraate illee yookaan abbaa ilmee yoo jiraatu hundi kun bakka tokkotti dhufuudhaan warri dhiira ta'e bahuudhaan daamaraan ni gubamaa jechuudha galgala. Inni kunis akkuma mana kiristaanaa keessatti amma fakkeenyaaf dursi walii kennama. Abbootiin akkuma aangoo isaaniitti yoo phaaphaasiin jiraate dura abbaati phaaphaasiin yoo monokseen jiraate akkasitti lubni lubaan daaqoniin booda ta'a. Hawaasa keenya birattis immoo dura abbaan yoo abbaan abbaa jiraate akaakayyuun ijoollee jechuudha. Akkasitti hangafa kan ta'e taabotii san qabatee dura daamararra kaa'a jechuudha. Akkasitti dabareedhaan hangafaa quxisuu dabaree isaa eeggachuudhaan bakka tokkotti gaafa 16 ni gubama. Bariisan gaafa 17 jechuudha. Guyyaarraa ganama ka'uudhaan cilee dibadhaa jedhama. Cilee gubate sana jechuudha. Cilee gubate san galgala gubatee bule san ganama ka'uudhaan hundiyyuu dhiira dubartiin qabu hundiyyuu bahee gubata cilee san jechuudha. Galgala daamaree kan gahu dhiira qofadha. Ganama san garuu hundiyyuu ni dibata. Kana jechuun akka dhahaa uummannis kan lakkaa'u keessa tokko waggaan kan ittiin lakkaa'amu akkanatti ayyaana kanaanii jechuudha. Waggaadhaan akka nu gahuu fi ganama ka'aatii ijoollee deemaa cilee dibadhaa jedhama. Kana jechuun waggaa har'aatis akka deebi'eettiin nu gahu cilee sanaan yaadatamaa jechuudha. Akkasitti darbaa achii booda ganama san nyaanni adda addaa dhangaan bifa adda addaatiin egaa godinatti akka hawaasa Oromootti teessuma qubannaa waliin wal qabatee wanti margu yookiin wanti jiraatu dhangaan gargar ta'uu danda'a. Bakka tokko kan jiru bakka biraa jiraachuu baachuu danda'a. Hawaasni waanuma qabuun dhangaa isa olaanaa jedhamu. Dhangaa isa olaanaa jedhamu hin qophaa'a. Akkuma asitti arginu haala kanaan dhangaan gurguddoon hawaasa biratti beekamu qophaa'eera. Isa kan nyaatama. Sana booda horiin illee bakka sirriitti marga quufee akka nyaatutti egaa bilisummaadha jechuudha. Isaanillee horiin yerootti rakkina keessa turan akkuma barbaadan itti socho'uun hin danda'amu ganna dhoqqee waan ta'eef jechuudha. Yeroo kana lafti ni qoora. Masqala booda lafti ni qoora. Ifa ta'a sirriitti wanti hundiyyuu horiin bobba'ee kaloo akka barbaadetti akka dheedamu ni kennamaaf jechuudha. Amma nama qofa osoo hin ta'in horiin illee saamanni bilisa jechuudha. Bilisummaadhaan bakka barbaadanitti deemanii horiin akka barbaadetti dheeda kaloon hin dhorkamu. Guyyaa san daa'imni akka barbaadetti bakka deemtee taphatti hin dhorkamtu guyyaa ayyaana kanaa jechuudha. Dargaggeessi keessaa qeerroo ta'e immoo warri farda sirriitti leenjifate ayyaana fardaa jedhame tokko keessaatti immoo dargaggoonni ittiin eeggatu sirriitti farda irratti isa fuuloo irratti fannoon itti godhama. Fannoo qaba fuuloon kan teepharraa hojjetamu. Bifa teepharraa hojjetama. Fannoo qaba. Lugamni illee lugama irratti illee isa lugama jechuun isa sibiila qabu jechuudha. Kan farda ittiin qaba cancale jechuudha. Inni san irratti illee fannoo qaba. Alangee ittiin lukutan illee fannoo itti godhatu. Gaachana irratti illee fannoo godhatu. Isuma akka obboleessi kiyya ibsaa ture Qonxanxiniyoos yeroo gara waraanaa deemu bifa fannootiin samii irratti bifa fannoo argee isa san immoo innis meeshaa waraanaa kamirratti iyyuu waan qabatanii deeman san irratti fannoo godhan. Hawaasa keenya keessatti illee kanatu jira jechuudha. Uummanni kanuma fannoo itti godhama. Bifa saniin gombisni ni taphatama jechuudha. Gombisa jedhama hurufa keessatti farda gulufuudhaan farda fiigsuudhaan ni taphatama jechuudha. Galgalas walitti dhufuudhaan daamaraan gubamaa. Ganama san walitti dhufuudhaan nyaanni nyaatamaa. Achii booda immoo iddoo tokkotti dargaggoonni dhufuudhaan gombisa
taphatu kun hundiyyuu tokkummaadhaan bakka tokkotti dhufuudhaan bilisummaadhaan yookaan sirriitti firiidamiidhaan adeemsifamu jechuudha. Fannoon faajjii bilisummaati jedhamera. Faajjii bilisummaati. Ifa dukkana keessaa gara ifaatti kan ittiin bahamedha yookaan baanedha jechuudha. Kan gooftaa Yesuus Kiristoos irratti fannifamee bara dukkanaa keessa yookaan immoo garbummaa seexanaa jala ture balaa Addaamiin rakkina yookaan immoo gidiraa gara saba dhala namaatti dhufe san keessa Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee hunduma bilisa baaseera. Ammas damara gubuudhaan ifa san ibsuudhaan dukkana san gaggeessuudhaan ganna darbe san namni laga ce'ee walitti dhufuu dadhabe sun horiin bakka barbaade deemee dheeduu dadhabe sun namni akka barbaadetti socho'ee bakka fedhe gahuu dadhabe sun amma bilisa baaneera jechuun ifa argineerra karaa ifaatti dhufama. Eebbillee maal jedhama dhowaa abaaboo kana nu dabarsu jedhama. Abaaboon hin dhowa sirriitti. Hin dhowaa wanti hundiyyuu ni bareeda sirriitti. Ni daraara hin bareeda. Ijarraan hambisee. Ijarraan hambisu jechuudha. Ifadha jechuudha wanti hundiyyuu. Baay'ee guddaan galateeffadha. Maskalli fannoo gooftaa Yesuus. Maskalli lubbuusaa isaan darbe. Maskalli Tole daawwattoota keenya kan daawwataati jirtan ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan kana mana faarfattuu Fiqiree keessatti ayyaana kabajaa jirrudha. Kan waliin kabajaa jirru immoo gamtaa tajaajiltoota Ortodoksii Tawaahidoo waliin ta'uudhaan kan kabajaa jirru. Mana keessanitti baga geessanii ayyaana nagaa gammachuu isiniif haa ta'u. Soorachaa nyaachaa nu daawwachaas akka nu waliin turtanidha. Ammas kan isin affeerru qophiin keenya itti fufee jira. Angaa hedduutu nu fuuldura jira. Eebbifannee nyaachuu hin jalqabne gidduutti eebbifannee gara marii keenyaatti haceenuti. Nu eebbisa hangaa kan. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maaddiyaa erga duuka guutaa kan nuuf eebbisi gooftaan keenya isaa keenya Yesuus Kiristoos nuufillee maaddii kana nuuf haa eebbisu. Ayyaana keenya ayyaana jaalalaa ayyaana tokkummaa bara kanas bara gaarii bara dagaaginaa bara ulfinaa barattiin guddaa nuuf haa taasisu. Biyya keenya biyya tokkummaa biyya jaalalaa nuuf haa taasisu. Kan dhalate nuuf haa guddisu. Warra guddatanii guddaa ta'anillee guddinaan isaan haa jiraachisu. Jaarsa biyyarra nuuf haa bulchu. Kan dhukkubsatan Waaqayyoon nuuf haa fayyisu. Warra du'anillee Waaqayyo lubbuu isaanii nuuf haa maaru. Maqaa qulqulluu Sillaaseetiin nuuf haa eebbifamu. Maskalli fannoo gooftaa Yesuus. Maskalli lubbuusaa isaan darbe. Maskalli daawwattoota keenya hangaa keenya bakkuma jirtanitti mana keessanii hangaan kana fakkaatu hin jira jedheen abdadha. Mana ani gama kooni kan nu gidduu jiru kanas isinis soorataa waliin warri mana keessa jirtanis nyaachaa gammachuudhaan waliin haa dabarsinu. Ammallee nu hordofaa gidduutti faarfannaa isin affeerreeti walitti deebina. Daawwattoota keenya mariin keenya itti fufee jira. Ammallee nu daawwadha. Sana nargane naga
Faarfannaa dhaggeeffannee walumaanii daawwannee walitti deebinee irra daawwattoota keenya gammallee sagantaan keenya itti fufee jira marii keenya itti fufnaa nu daawwadhaa isiniin jenna. Afaan Oromoodhaan gamtaan kun akka kanatti gamtaan tajaajiltoota haala kanaan waliin tajaajiluun kun kana dura baratamaatii miti. Afaan Oromoodhaan tajaajila mana amantaa kennuun jechuudha. Akkuma mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti waggoota dheeraa seenaa Itoophiyaa keessatti manni amantaa Ortodoksii qabduun jechuudha. Afaan Oromoo qofa miti afaan sabaaf sablammoota biyyattii kana keessa jiruuni iddoo hundumattuu manni amantichaa jirutti seeraan akkaataatti barsiifamaa ture hin turre. Amma immoo yeroo dhiyoodhaan as afaan Oromoodhaan keessumaa Oromiyaa keessatti akkaataatti hojjetamu jirutu jira. Gamtaan kun illee kanuma irratti hojjetaa jira natti fakkaata. Mee amma sadarkaa maalirra jira? Bakka hundatti wal fakkaataadha naannoo Oromiyaa hunda keessatti jechuudha. Haala kamirra jira? Sadarkaa maalirra jira jennee ibsuu dandeenya? Dhuguma akka kitaaba qulqulluutti nutti himametti hojii duuka bu'ootaa boqonnaa lamarratti duuka bu'oonni gooftaa Yesuus Kiristoos akka afaan hedduun keessattuu afaan 71 tajaajilaa akka turan kitaaba qulqulluurratti nutti himama. Bu'uurri mana kiristaanaa kan ta'e qaala awaadiin illee kitaaba qulqulluun illee isma kana dhugaa nuu bahaa jira jechuudha. Haa ta'u malee garuu wal fakkaataa haalli tajaajilaa kun maal irra jira akka maal fakkaata isa jedhuufi godinoota 17 akkasitu jira akka Oromiyaatti waliin fakkaatu isma kana karaa qabsiisuudhaaf tajaajilli kun haa babal'atuudhaaf nutis gamtaa kana dhaabbannee ijoolluma afaan Oromootiif dhuunfaa isaaniitiif akka faarfattuu Fiqiree Birasaa akka barsiisaa luba Diyaaqoon Soorii ilmaan luba Soorii isaanii durallee kan turan akka Diyaaqoon Garramuu fa'aa kan turan lallaboota faarfattoota luboota hedduutu turanii kan nuniin dura kan turan jechuudha. Isaan suni karaa nuu saaqanii tajaajila kanatti galleerra saniin duras garuu abbootiin tokko akka seenaatti kan dhageenye hin jira. Isaan illee tajaajila kana jalqabanii turanii tajaajilli kun immoo gufuu mataa isaa qaba rakkina mataa isaa qaba garuu isa kana dhiibnetuma hunumaan itti gallee yeroo ammaa kana misha jennee yaadna. Tajaajilli kun immoo akka babal'atuuf sabni keenya gahee guddaa taphachuu qaba. Lubootni, phaaphaasonni, daaqonoonni, lallaboonni, wangeelaa, faarfattoonni illee nu duuka bu'anii tajaajilli kun akka bal'atu akka guddatuuf hojii guddaa akka taphachuu qabnu asumaan ergaa dabarsuun barbaada. Garuu tajaajilichi yeroo ammaa kana daangaa hanga daangaatti hojii jalqabee jira. Nutis miseensota keenya babal'isachaa jirra. Miidiyaaleen adda addaas nuuf banamaa jiru. EOTC'n, OCN'n, Dungoo kan jedhamullee akkasuma YouTube'dhaan gara adda addaatiin hojiin kun raawwatamaa jira. Waaqayyo hoo nu gargaare bara kana keessa bara araaraa bara 2013 kana keessa hojii guddaa akka hojjennuudha abdiin keenya. Iddoodhaa gara iddootti garuu garaagarummaa qaba. Qaddaaseen ittiin qaddafamaa jira. Lallabni ittiin adeemsifamaa jira. Hojiin idileetillee hojiin waajjira biiroo jechuudha ittiin hojjetamaa jira mana kiristaanaa keessatti jechuudha. Faaruun illee haala gaariidhaan itti adeemamaa jira. Garuu kuni gargaarsa guddaa barbaada. Nama tokko nama lamaan yookiin phaaphaasii tokko phaaphaasii lamaan utuu hin taane hundisaa hoo wal faana ka'e tajaajilli kun guddachuu danda'a. Sabni keenya warri badanis dhufuu danda'u jennee yaadna.
wal faana tajaajiluun kun yookaan gamtaadhaan tajaajiltoonni walitti dhufanii waliin hirmaatanii qindoomanii hojjechuun kun bu'aa inni qabu maali? Yeni guddaa galatoomii gaafii ijoodha. Mana kiristaanaa kan fayyadu isa kanadha. Manni kiristaanaa keenya tajaajilli ishee dadhabaa akka ta'u, tajaajilli ishee laafaa akka ta'u, bittinnaa akka ta'u kan taasisaa ture gamtoomuu dhabuu tajaajiltootaati. Macaafa qulqulluu irratti seenaa bartoota Gooftaa Yesuus Kiristoos ennaa kaasu mana kiristaanaa kan walitti qaban duuka bu'oota Gooftaa ennaa kaasnu addunyaa tana handaara lafaa tana wangeela Waaqayyootiin qotanii sanyii mi'aawaa har'allee kunoo nyaachaa jirru soorachaa jirru kanallee akka argamu kan taasisan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos booddee warreen turan warreen isa hordofan warreen isa duuka bu'anidha. Achi booddee garuu caasaan kun diriiraa bal'ataa ennaa dhufu biyyaa gara biyyaatti baay'ee dadhabaa baay'ee laafaa dhufe. Keessattuu tajaajilli afaaniin kennamaa ture afaan tokko irratti rarra'ee, tajaajilli iddoo hundatti kennamaa ture iddoo tokko qofatti murtaa'ee, tajaajilli qaama hundaan kennamaa ture qaama tokkotti daanga'ee hiikaa tokko amma horachuutti illee ga'ee ture. Kana yoo jennu namoonni dhiibanii tajaajila afaan Oromoo kanaan kennuudhaaf dhufan hedduu turan garuu duubatti deebifaman yaanni isaanii kan maseen hedduudha. Kan silaa mana kiristaanaatiif bu'aa buusuu danda'an jechuudha. Duras ni ture. Kana yoo jennu bifa seera qabeessa amma gurmaa'ee jiru kanaan gurmaa'een turre malee tajaajiltoonni wanti isaan hin godhin bu'aa bayiin isaan hin dabarsin hin jiru ture. Garuu haalumti mijataan dhabamee danqaa hedduun waan tureef walitti qabamanii seera qabeessan gurmaa'anii tajaajiltoonni tokko ta'anii waldaalee mana kiristaanaa caasaa mana kiristaanaa keessatti tajaajiluu hin dandeenye. Walitti qabamni kun faayidaan isaa akkuma bartootni guyyaa tajaajilanii galgala immoo walitti sassaabamanii too wanta isaan guyyaa tajaajilaa oolan sana mariidhaan gabbisanii boru maal akkamitti tajaajilu jedhanii too itti deemaa turan san har'a walitti qabamuun mana kiristaanaa keessa rakkoo tajaajilaa eessatti jira? Maaliidhaan muudate? Faarfannaadhaan immoo barnootaan immoo lallabaan akkasumas immoo sirna qulqulleessaatiin immoo maaliidhaan hanqinni mana kiristaanaa keessa jiru kan jedhu san isa sana qoratanii iddoo uwwisni hin jirretti deemanii uwwisa taasisuudhaaf waan baay'ee gaariidha kun. Manni kiristaanaa immoo kanaan ce'uu dandeessi. Akkuma kaleessa bartootni nuu biraan ga'an dhalootni boruu mana kiristaanaa beekuu qaba. Waaqayyoon beekuu qaba. Qulqulleettii haadha keenya giiftii Dubroo Maariyaamiin beekuu qaba. Fannoo irratti haasa'aa jiru kana beekuu danda'u isatti jiraata. Fannoon bifa qaxxaamuraa qofa ta'uu osoo hin taane dhiphina dararama Gooftaa Yesuus Kiristoos arge ta'uu namni beekuu danda'u qaba. Nuuf immoo mallattoo bilisummaa kan ittiin bilisa baane ta'uu dhalli namaa beekuu danda'uutu qaba. Mallattoo dubbiin fayyinaa ittiin raawwatame ta'uu dhalli kiristaanaa marti beekuu danda'uu qaba. Kanaaf tajaajilli kun gurmaa'anii akkuma qulqullichi Daawit faarsaa isaa 131 irratti obbolootni otoo gamtaan ta'anii akkam gaariidha akkam bareeda jedhe san tokkummaan bareedina tokkummaan hunda caalaa mi'aawadha. Tokkummaan hunda caalaa jaalala waan ta'eef isa kanatu iyyuu kiristaanummaas dagaagsa mana kiristaanaatis gabbisa. Kanaadha afaan Oromootiin tajaajilli mana kiristaanaa keessa ture. Ammaan tana haa fudhannuuti kan dur biran darba ammaan tana yoo fudhanne iddoo hunda wal ga'e jechuu hin dandeenye. Lixa irratti hamma parsantii 100 ga'u jechuu hin dandeenya. Tajaajilli hundumtuu ittiin tajaajilamaa jira. Giddugala Oromiyaa kaabaa fi kibbarra yoo fudhanne immoo waliin geenye. Miti afaan Oromoo tajaajilumti qooquma biraatiinis akkasuma. Nu amma kan afaan Oromoo haasaa jira. Manni kiristaanaa kan hundaa waan taateef afaan Sidaamaatiinis waliin geenye, afaan Sumaaleetiinis waliin geenye, Affaarnis waliin geenye. Affaar tokko bira utuu dhaqne, Sumaalee tokko bira utuu dhaqne, Sidaama tokko bira utuu dhaqne manni kiristaanaa nama kamiifuu haaraa ta'uu hin qabu sababa qooqaatiin jechuudha. Egaan kana fakkaataa namni kamiyyuu fayyaalessummaadhaan otoo hubate yookaan qajeelummaadhaan otoo hubate qooqa miti dhuguma dubbachuuf saba kiristaanaa sababa qooqaatiin bade sanaaf jecha malee jechuudha. Tajaajilli mana kiristaanaa kana fakkaataa gamtaan kun hamma deemsa jalqabe yeroo dhiyoodha ganaa daa'ima fuula duratti immoo bal'ateen deema waaqayyo nuuf haa dagaagsuun jedha. Kana fakkaataa. Hundi keenya iyyuu gorsaa ogeeyyii fudhachuun dirqama nuuf ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo kadhannaadhaan
gaabbiidhaan waaqayyootti himachuudhaan yeroo kana jala darbuu qabna jechuudha. Karaa biraatiin eeggannoon nuuf kenname hin jira afaan ofii haguuggachuudhaan akkasumas fageenya eeguudhaan hamma danda'ametti waaqayyo nu gargaaree bara kana jala hin dabarra waan ta'eef wanti hin dabarre hin jiru waan ta'eef of eeggannoon kun bara kana jala dabarree ergaa kootii waaqayyo immoo bara kana jala akka nu dabarsu abdii qabna. waaqayyo abdii keenya itti nuuf hafuufsiisu. Tale guddaa galatooma. Meskalli fannoo gooftaa Yesuus meskalli lubbuusaa isaan darbe meskalli dhangala'ee dhiigni isaas meskalli. Daawwattoota keenya marii keenya xumurree xomboraa qabsiifannee faarfattoonni gamtaa tajaajiltoota saala kanaan faarfannaan dhageessanii ayyaanicha gara xumuraatti jirra. Isinillee bakka teessanitti bakka jirtan mana keessanitti xomboraa qabsiisattanii waliin ayyaaneffattanii saala kanaan akka ophaadhaan dabarsaa jirtan abdii qabnaa bakka geessanii ayyaana gammachuu kan itti gammaddan kan itti quufaa fi gabbinatti horattan isiniif haa ta'u kan baranaa kan bara garee nuunaa jedhu guddaa galatoomaa gamtaa tajaajiltoota kanallee guddaa san galateeffannaa haala kanaan nu affeeruu keessanii FIVdha kan hordoftanii qophiileen ayyaanaa kanneen hafanillee itti fufu isaaniin daawwadhaa nagaa ta'a ulfadhaa.